Hai naga jirtu nagaa fi jaalalli araarri waaqayyo iddoo fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan kee hundumti keessanu baga nagaa naaf taatan isiniin jechaa arra mootu wanti dhufee fi poostii FB fi karaa YouTubeetiin poostii godhe wayitiin gaafiin baay'een koomentii fi akkasuma keessaanis na barraa jira jechuudha. Dhugaadhaa wayi sobaadhaa dhugamoo soba waan jedhu jechuudha. DB bara 2025 dhumachuu fi yeroo muraasa bicha hafee jira jechuudha. Biyyaansi xiqqaatee torban tokko bichatu torban tokko waan hin guunnetu hafee jira jechuudha. Kanaafi an niyyaa kootiin yookiin yeroo kiyya fudhee gizee isiniif kenneeti nama 30 DB lotorii nama 30 nan guuta waan jedhamu poostii godhee jira jechuudha. Dhugamoo soba kanaan jettan baay'eedha jechuudha. Dhugaadha. Wanti an guutuuf ammootu waan yaadee hin guute jedhee yaadee fi anaa fi waaqa qofatu waliin beeka. Isinirraa wanti eegamu du'aa naa gochuu fi akkasuma bakka wanta isinirraa eegu du'aa qofaadha. Wanta isinirraa eegu kun ammoo carraadha. Carraa keessan DB lotorii isinii bahuu danda'a. Isinii bahuu dhabuu danda'a. Sun rakkina jamaalitti miti. Waan ta'eef namni ana guute keessaa biyyaansi namni tokko yookiin lama DB'n kun yoo bahee jedhee isinii fi an galata jechuudha. Isiniif nama jazaati yookiin karaa kootiin carraa kan argachuu dandeettanii karaa biraatiinis carraa kan argachuu dandeettan jechuudha. Sobaa miti DB kana nama 30 nan guuta jedhee nama 30 keessaa biyyaansi xiqqaate namni 15 naaf ergee jira jechuudha. Namni 15 karaa telegiraamii fi waasaappiitiin naaf erganii jiran piroosesii isaanii guutuu waliin. DB kana guutuuf nama 15 biyyaansi nama 15 hafee jira jechuudha. Namni 15 kana keessaa nama 15 kana keessaa namni tokko lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti an isinii barreessu kana qabattanii dhuftanii karaa telegiraamii waasaappiitiin naquu dandeettan isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya DB kana guutuudhaaf wanti isin barbaachisu inni tokko suuraa ijji gurdii jechuudha. Suuraa gabaabduu sana kan paaspoortii ijji gurdii sana naaf erguudha. Itti aansee ammootu sadarkaa barumsaati. Itti aansee maqaa keessan guutuu haqa akaakayyuutti. Itti aansee siitii magaalaa keessa jiraattanii fi biyya jiraattan natti himuu qofaadha. Achiin booda hin heerumtaniittanii hin fuutaniittanii kan jedhu qofaadha. Kana bichaa naaf ergitanii achiin booda DB lotorii isiniifan guutaa printerii yookiin ammootu luukisan print godheetini koodii confirmation nambarii isiniif erga jechuudha. Gaafa DB'n gadhiifamu kan itti guuttattan sana naan isinii erga jechuudha. Kanaaf carraa kana fayyadamaa dhugama isiniin jedha. Carraan kun akka isin hin lumne waan guutuu barbaadeef ammoo anaaf waaqatu waliin beeka jechuudha. Yookiin nama galataa isiniif ta'uu danda'a, nama galataa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf carraa kana fayyadamaa. Carraan kun akka isin hin lumne sobaa miti dhugama isiniin jedha. Sobaa miti kun kanaani isin asii isinii guutuu danda'a. Kanaaf isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hundumti keessanuu carraa kana fayyadamaa. Biyaazawee ijoollee biyya keessa jirtutti sheer godhaatiiti akka lakkoofsa isaanii naaf kennitee telegiraamii irraan naqunnaman. Biyya keessatti fixaadha iji qabanii fixaa jiru jechuun hin danda'amu. Mee fakkeenyaaf DB tokko nama tokko guutuudhaa fi wanta daqiiqaa muraasa keessatti fixanii birrii 100 kafalchiisu jechuudha. Birrii 120 ta'eeyyuu jira jechuudha magaalaa keenya keessatti. Kana kafalchiisaniitu guutaniif DB namaa jechuudha. Kanaaf an natsaadhaan nama 30 qofa nama 30 irra dabarsu nama 30 irra gadi buusu. Kanaaf itti fayyadamaa isin jira. Nagaan naa tura karaa keessaatiin lakkoofsa kanaan na dubbisuu dandeettan. Namni ish jettan dhugama isiniin jedha. Ish bye.